wallistoota Oromoo kanneen dhaloota qubee keessaa ol biqilanii hojii isaanii uummata biratti fudhatama argatan keessaa tokko artistii Duulaa Aliitiin. Wallisaan Oromoo artistii Duulaa Alii Oromiyaa baha magaalaa Adaree biyyootti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1970 abbaa isaanii Alii Abdii fi harmee isaanii aadde Ibtuu Ibraahim jidduu baha Oromiyaa magaalaa Harar yookaan Adaree biyyootti dhalatan. Duulaan obboleeyyan dhiiraa 3 fi dubartoota 3 wajjin dhalate. Wallisaan Duulaa Alii akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 gara aartii Oromootti kan dhufan ta'ullee erga gara aartii Oromootti dhufe walleelee hedduu gurra uummataatiin gahee jira. Leelee aadaa ammayyaa hawaasummaa jaalalaatis wallisee jira. Irra caalaatti ammoo wallee Damballoo jedhamuun uummata biratti baay'ee beekama. Kan horate yoo ta'u gitaaraa fi kiiboordii ammayyaatis taphachuudhaan beekama. Paartiitti dhufu wallistoota Oromoo hangafoota kanneen akka Dooktora Kabajaa Ali Birraa fi Kilimuu Alii fa'aa oduu dhageeffatu baara aartii walakkaatti of argee. Wallisaan kun afaan Oromoo qofa otoo hin taane afaan Hararii akkasumas bakka qophiilee adda addaa afaan Somaalee fi Suudaanis wallisuun beekama. Artistii Duulaa Alii yeroo ammaa hawaasni Oromoo sagalee kee dhabne jechuun gaafachaa jiraachuu ni beekama. Deebisaa kana walumaan eegna. Artistii Duulaa Alii bakka jirtu owwaadhu siin jenna. Madabati lalta